أستاذ أحمد ساتو أستاذ أبا برباد ياتو جما لبوتن جالتان إنه ما يوم من كيسان كبان نيرا في ديننا كبودي ديلا أكو ماما أبان حق أجا ده سكارا كوتي جمان دوا أكته إرغيتن سكارا كوتي جدي بربادا دوانا تيرا سما نقول ما تشوف أما يروني بيجا كليان ورشة كلام أبدي سبب جمان كاما والله سكارا كوت ورابدا ما إني أنا ما تشتي كايرو كيسا يروجل كبادي نما تشتي أوفتة نما تشتي جما فول دراب دبتي أوفتة سجله تو جما دا مالتا تسويه إمبيتمو جوا جما سيتي سنقف جوا جما سيتي كأولي دونا وجين تران سيتي ما نوات كله سلفتي جما سنقف نقول ورابنا والله بالله جو مبارك جواجي جما كابو ملي نمشي سكارا قبل نجيب فدا هيا اوكي namni dhukkuba sukkaaraa qabdan akka kooti dhaggeeffadha namni dhukkuba sukkaaraa qabdan jimaa qaama akkana guyyaa lama jimaa garuu sukkaaraan hin namni qaamina jimaa qamaatanii lawuziidhaan hin qaamina jaartitti jeeyin mubaarik dhiifama bakka tanallee ibsi ati fuf warra adamana dhugamu dara isa kana sittimsa koy dubbadhee kaa faayidaa jimaa dubbadhaa koy namni dhukkuba sukkaaraa qabdan baay'isee koy dhaggeeffadha jimaan kun faranjiin akka inni dhukkuba sukkaaraa ta'e yoo beekte nu jalaa balleessi jedheen sodaataara jimaan warabbal kaabaa insuliinii caalatti ammaan nama dhukkuba sukkaaraa qabu yeroo dheeraa yeroon biyya galee sukkaaraa koo kana ittiin to'adhu jimaa sukkaara malee yoo hin qaame laslaasaa malee yoo hin qaame lawuzii malee yoo hin qaame qorichi nan barbaachisu hin to'ata jimaan isuma dhugumaa jechuudha meemee kana wallaahi dhugaan dubbataa jira namni dhukkuba sukkaaraa qabdu jimaa bitadhuuti utuu sukkaaratti hin naqin shaayis hin fayyadamin waan mi'aatti hin fayyadamin mee sukkaara guyyaa lama jimaa qaamiti manaa kimii dhaqi sukkaarri kee akkanitti jiru ilaali sana booda mubaarak ni kijiba obboleessoo namni biyya keessaa silaa sukkaara qabaamtu jimaan qaanne hundi isaa sukkaara bashteenyaa ta'eera kun isa kana lammaffaa jaalibsaa yoon maaluu godhe dubbii koo geessitee dhimma harargeetti hin galchi akkuma tu jette ummanni harargee ummata na jaallatu ummata na kabaju anillee nan jaalladha nan kabaja si galee waa'ee jimaa immoo kunoo burqaanuu dhufee as keessa irraa reefan argaa jira abbaan haqaa ni beekaa qoosaan qoosu an akka yaadutti tuttuqaan jimaa kuni nama aara ulamaayii harargee irraa qabutu gadi ba'ee jimaan haraamiif halaalii dubbata malee hin dhagaamu hin dhagaamu taanaan ni dhagamu bee dubbatu ni dhagama dubbatu ni dhagama nama tuttuqa Asmaanuu Abdii Getaachoo amma namaa jirtanii nama ulamaa'ii harargeetiin itti fufi ani hin jiru jechuudha. ni jirta mubee Sirriitti dhaga'amaa sagaleen koo jaalibsaa nan dubbataa dubbachaa jirta mubee waa'ee jimaa bara baraan waan barbaaddan jedhaa malee bara baraan warri waa'ee jimaatiin nu yisiisu kun nama aarii wayii ulamaa'ii harargee irraa qabatuyyuu deemee jimaa tuqa malee annan jedha irra deddeebi'e kabajan qabaan sheekaafis qeesiidhaayyuu kabajan qabaan islaamaan gaafa ummata harargee tuquu barbaade xiyyeeffatee namni gadi ba'ee jimaan haraama jedha tokko jedhe ulamaa'ii harargee irraa aarii qabdanu jettanii jimaa haraama minaamin jettanii bakka saddeetitti nun qoodina tokkoffaa waan barbaaddan jettu malee an jimaan niisu tokko jedhe an jimaa ilaa yoo malqiyaamaan niisu gaafa qabbaramu na waliin qabbarama tokko lammaffaa jimaa lubbuu kiyya caalan jaalladha sadaffaa dallansuu Mahammad Bayaan irraa qabdan yookiin immoo sheeka harargee tokko irraa qabdanu jettanii dhaxxanii jimaan halaali jimaan haraami jettanii wanni haraamaaf halaalaa danuu jira waan ta'eefi dhiifamaa wajjin jimaana jalaa into xiqqinaan jedha dhumateera al tokkittii waa tokkoon dubbadha jimaan hin dhaga'ama miti jimaan sagaleen koo jira jimaan haraama
akkamitti haraama jedha jimaan waraabadha jimaan haraama ustaaz Muhammad Bayaan dhagaa Muutsi godhanii jiran nama muutsi godhanii jiran Mubaarak. Amma jimaan haraami jimoo jimaan halaali jee Muutsi godhanii jiran. nasa waan barbaade nasa yaadana irraa baasaa kaati sana booddee waan barbaade amma jimaan haraami jee sababni isaa maaliif jettee naan jedhi ustaaz na wajjin falmi amma dhumaatti akkas taanaan maallayni masjidaan ijaarame maallayni hajjiidhaan dhaqame ta ulamaayni ajaa'ibu keessa yeroo ijoolleen biyya arabaatitti quba hudduu wal keessee akkanatti wal azzabaa jirtu kana yeroo namni osoo lubbuun jiranii ustaafaraan rabbisu isinume sodaadhaa biyyeedhaan wal awwaalan tana yaa akii bar jimaadha moo lubbuu namaatiittu irraa jabduudha ustaafaraan dhimma jimaati moo dhimma lubbuu wal ajjechaa kanarraa haasa'utti irra jabduudha na deebisa afaan namarratti Ayyee ani gargaaruutti jiru inshaallah. Dhimmi jimaadhaa kun maaliif laallafaa kaafamee ol fuudhamuun danda'ame tokko kana ijoollee biyya ormaa keessatti maqaa gosummaatiin maqaa gandaatiin wal ajjeeftee wal azzabdu kanarraa nama sheekaa guyyaa tokko yeroo hundamee dhaggeeffadha namni kumni adiin kun wayita jimaan harargeedha wallaahi summa wallah amma hiiloon takkittiin kuma 80 aytee jirti kuma 80 inuu arra nama kuma 90 gurguratee jira wayita qaala'iinsi jimaan akkanatti qaala'iinsi isaa samii keessa kote kana yeroo hunda maaliif yaa'iin jimaadhaa sheekoteen achas baay'atee kaduraan dhokattee hulluuqoo keessatti teessee wayita jimaan ibiddatee ol kutu kana maaliif as baatee dubbatti wayita gartee lubbuu ijoolleen biyya ormaatitti lubbuu wal baaftee wal ajjeeftu kana aboo kanarraa nuti dalagaan qabnu laal akka yewaaqaa guutuu gabrummaa dadhabnu hiddaan buqqifnaa ammoo yookaan ilmaan itti guddifnaa jenne. Ustaaz Muhammad dhaabbannee bal'ifnee ilmaan illee itti guddifnaa ustaafaraan nu galatooma as booda ka haraam je'us ulamaan teenya asii olitti dhaquu hin dandeessu yoo danda'an sagantaa qabatanii makiinaa qabatanii itti haa dhaqanii nuti immoo ulamaa qabnaa ulamaa gurguddoo qabna nuti. Akka isaa Ustaaz Muhammad ajandaa nuti dhaabnee jirra nuti raawwanne. Nama wanti qoonqoodhaa isaa yaachisuu malee lubbuu boonsaa faraan ati viidiyoo atummaan kun warra garee shahaadaati. Mee yoo dhugumaa lubbuun obboleeyyan keetii si yaachiftu taate nama kaleessa makiina irratti harkisanii makiinaadhaan haadha itti hidhanii lafarra harkisan sammaa irraan hin dubbatin akka amma gartee waa qoqo nan bitadha. Kan kaleessa Ustaaz Muhammad Bayaan nuwaasi irraa baranna si warra obboleeyyan ustaazota keenya jettan irraa dubbattanii waasin irraa baranna suutaa walitti isaa hidhanne nuti hangas. Ustaaz Muhammad waasiniin jedhee baha yoo dingata waa'ee caatiin haraamaaf halaamala na waliin dubbachuudhaaf feetani inshaallah mana abdiitti yookiin mana kootti sa'aatii anachi seenetti koota amma dalagaarra dhaabbadheen karaatti daarii qabadhee dhaabbadheen kan inni haasa'u jiru xiqqoodhumaan akka namni walitti hin buune araaruma buusuudhaaf malee waa biraa miti yoo ulamaawotan eeggadhu dirqamas waliin haasa'u qaba jennaan dingata Ustaaz Muhammad Bayaan haasa'uu dandeenya mana abdiitti yookaan mana kiyyatti suura koodhaa miti lammaffaa waa'ee obboloota keenya maaf hin dubbanne lubbuun irra caaltii dhugaadha yoon arge yoon dandeenye hin dubbadha yoommoon waa'ee obboloota koo as keessattuu fiduu baanne san maaliif hunduu fannii mataasaa qaba kan akka mubeefaatu jira kan mirga namaati lubbuu namaati haasaantu jira nun immoo ishee kan keenyaa sana bakki sun akka nu jalaa hin baanee fi waa'ee kanarraa haasofna malee suntu irra caala sana namni du'aa jiru dhugaadha kunoo hin jiran kan akka abdiin faa hin jirani mubeen hin jira warroon dubbachuu danda'an hin jiran kanarratti maaliif dubbii barbaada sagalee barbaada waan ta'eef dubbachuu danda'an sanarratti jira ammoo wanni diinii immoo wanni ni barbaadu tokkoffaa beekumsa irra dhaabbatanii dubbachuu barbaada lammaffaa ammoo ragaarratti hundooftee haasa'uu barbaada sadaffaa ammoo hikmaa barbaada bakka kana duwwaa hin goonu jennee tole bakka sagal seennee dubbachuu dandeenya bakka sagal seenuun immoo humna qabda jechuudha miti namni bakkuma qabe sanatti yoo jabaate waa cabsa malee asis rukutee asis madooshaadha yoo rukute bakka hunda cabsuudhaa hin danda'u saniifidha jazaakallahu khairan galatoon anamma ustaafaraan deefama osoo isin hin baane asirratti warri shiishaa dhuganis warri sijaaraa dhuganis gabaadhaa isin kufaadhaan isin jechuu barbaadeet waa tokkitti sijaaraatis shiishaatillee jaalibsa maal inni barbaada
بارك الله فيكم Baay'ee baay'ee gaarii ta'a. علي سيس جاراني سهال علي حسابا سنتني جنة سنتني Maaliif سير saamaana barbaadde moo hin